Hordoffii humnootii nagaa eegsisan hedduu jalatti kibxata kaleessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Juushotaa as Waashingtan bakka Naashinaal Mool jedhamutti wal ga'uudhaan Israa'eliif deggersa qaban akkasumas onkoloolessa 7 haleellaa shororkeessummaa Israa'el irratti raawwateen namoonni hidhattoota Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman akka gadhiisaman gaafataniiru. Just like you have Israel made a corridor so that Gazan refugees who wanted to leave, who were in fear of their lives, they made a safe passage for them. I'd like to see a safe passage for the 240. Akkuma Israa'el baqattoota Gaazaa kanneen achii ba'uu barbaadan kanneen lubbuu isaaniif sodaataniif karaa itti ba'an tolchite Juushota mana isaaniitii ukkaamsamanii butamaniif kanneen 240 ta'aniif karaa amansiisaa itti ba'an akka jiraatu arguun fedha jedhan. Kanneen hiriira sana irratti hirmaatan jibbiinsa Juushotaa bifa sakamuu mormanii jiran. I've never experienced so much anti-Semitism in my life. I'm used to anti-Semitism, but not at this level. Jireenya koo keessatti jibbiinsi Juushotaa hamma kana na mudatee hin beeku. Anfarra Yihuudotaa dhagaheera garuu sadarkaa kanatti miti jedhan. United States deggersa Israa'eliif gootu akka cimsitullee waamichi dhiyaateera. I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is a huge priority for the United States. Gargaarsi maallaqaa dabalataa barbaachisaadha jedheen yaada. Giddugaleessa bahaaf nageenyi akka mirkanaa'u gochuun United States kadursa kennituufi jedheen yaada jedhan. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman hiriira Israa'eliif geggeeffamuuf walitti qabaman keessaa garee xiqqaan namoota wal dhibdee giddugaleessa bahaa ilaalchisee ilaalcha adda addaa qabaatantu turan. Peace Black walga'ii nageenyaa jedhu irratti hundaa'uudhaan kan hirmaatan yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman kanneen akka J Streetiif dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Americans for Peace Now jedhamuun kan hoogganaman turan. Garii isaanii haleellaa waraanaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte irratti gaaffii kaasaniiru. I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conversation. What we need immediately is we need a pause in the fighting. We need a humanitarian pause. Ani akka hiriira kana faallaa dhaabbadhetti hin ilaalu. Akka marii bal'aa ta'e tokkotti hin ilaala. Wanti hatattamaan nu barbaachisu lolli kun dhaabbachuu isaati. Gargaarsa namoomaa fi karaansaa qabuu qaba. We condemn Hamas's actions. However, we believe that to fight war crimes with more Gocha Hamaas ni balaaleffanna. Haa ta'u malee yakka waraanaa isa tokko yakka waraanaa kabiraatiin loluun rakkoo kana hin furu jennee amanna jedhan. Kaan immoo yeroo lolli kun xumuramu maaltu ta'uu akka qabu yaada isaanii qoodaniiru. I'm in favor of a two-state solution. I think that's the only solution. Furmaata naannoo lamaanii ka jedhu nan deggera. Furmaanni jiru kana qofaa natti fakkaata jedhan. We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom. Israa'eliif baay'ee dhimmanna. Palestaayinotaafis ni yaadna. Uummattoota lamman sanaa fi kabaja abbaa biyyummaatii fi bilisummaa isaanii arguu barbaanna. Juushota Ameerikaa hiriira Israa'eliif qophaa'e irratti hirmaatan biratti yaadni adda addaa baay'een jiraatus akkasumas qopheessa guddicha cinatti mormitoota Juushotaa warra Ortodoksii waliin muddamni hangi tokko yoo jiraateyyuu hiriirri sun haala nagaa ta'een xumurameera.